السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوليان كنا ور أفان كنا دقيتني واي مراتا أسرع أمانتي داو قدتي أسرع للبو كنا والقبتي دولي هدو نرتو قد أماجر. بوليان كنا ور نسن هبتو قبدني مراتو غندن قبدو قدنا كم كيسا يو مراتو دندانم macha alleen gandan qabu oromooti yawan hubatu qabdan namni asirra ol bahee amantii dawoo godhatee qabsoo dawoo godhatee qabsoof maraadhe ummata oromootiif akkas ta'e diini na jalaa tuqame jedhee machi ufii ibsatu jaalaluma diinii jaalaluma qabsoo isinitti fakkaatin waan itti maraate san waan irraa maraate san lallabaa jechuudha. Kanaafu warri machaan kennamaa tuqama jettanii gandatti uf galchitan gandarraa maraatan biyyuma keessaa baay'isa mararraa maraata. Kamachaa illee ganda bakkan bu'u. Machaa kana fuutanii gandatti galchitanii warri duula narratti bantan akka uf eeggattanii isiniin jedhaa jechuu. Ooftanii machaa yaa asirraa amantii dawoo godhatee nama arrabsu. Iddooffate akka hiddi onnee isa citutti lallabu kana nama amantiif quuqame fakkeeffatanii warri duula nurratti bantan dhaabbadha. Gandatti walgalchuun gaarii miti. Namuu ganda keessaa bahe. Yoo nama faarsuun, gootota faarsuun, ekeraa arrabsiisuun, yoo inni ol ka'eetiin gootota ani ilma akkasii jedhe kun ol bahee sababa isaa gootota arrabsaa, gootota mataa gagaragalchaa jechuu, hayyoota arrabsaa jechuu. Aslan namni daawaa godhu tokko wanni inni goototaan uf dhaaduuf wanni suuraan uf dhaadus wanni inni daboo kadhatuuf hin jiru jechuudha. Yoo naamusa itti waa himu wallaale malee yoo hanqinni akkasii qabaate malee wanni nutti baratame tokko ol bahee asirraa boo'ee qifatee jenna eebanni diinii kennaaf akkas ta'e eebanni qabsoo kennaaf kola'e kuni waan nutti baratame jechuudha. Tasgabbaanii ilaaluun barbaachisaadha. Sababa maraataa kanaatiif iyyansi hedduutu deema, lallabbiin hedduutu deema. Ani maraataa kanaani maraattota akka teetii waliin oolutu si barbaachisa. Maraattota soqee waliin maraatutu barbaachisa malee maraattonni aslanii lafarratti yoo maraattu bakka maraattonni jirtu dhayitee achi oolti jechuudha. Gabaa maraattota akkana waan ta'eef isin warri maraattonni gidee isaan olii gad deemanii asirraa iyyan ebaluun keenya nu jalaa tuqame jettanii kacarraa argatee guyyaa tokko inni afaanitti isin fincaa'e faaxonni akka maqaa kiyyan dhoofne. Maalin amma nadhoowwan arsii tanniin fedhaanan nadhoowwan arsiin tanniin nadhoowwan arsii as jala dhuftee ka iyyaa ooltu ka kaanirraan buune ka nama hundaa akka farda saree maraatee namarra kortu rakkoon isii maalinni. Kadir maal isin haa godhu hundaa yaabbattanii amma kadirtu isin hafe. Maal isin haa godhu kadir mee waanuma kadir isin godhe waanuma kadir isin godhuu dide mee koottati akka namaa dubbadha mee kadir maal isin godhuu dide maaliif kadir irratti hadha ka'uun barbaachise maali rakkoon namicha jaamaa shamaa mucaa kaabaa biratti laayivii seenu dhaabbatee mucaa eenyuun Abdallaa moo eenyu jedhanii fi Arabee keessattuyyuu isaanis maqaa arsii dhayataa asirraa iyyaa oolan ijoollee ajooftuu kana shamaa wadala kaabaa dhaabbatee laayivii seenu namicha salaataa koomentii dubbisu kana jaamaa farda fakkaatu saniyyuu nama fakkaatu amma isaaf kadirin waa jettaniin dhugumatti ijoolleen keessattuyyuu maali arsii ofiin jettan tunniin maali rakkoon keessan
mee rakkuma keessan himadhaa mee an rakkuma keessan dhagoo barbaada rakkummaa keessan kana dhagoo barbaada rakkuma keessan kana maali rakkoon keessan rakkuma ijoollee warra arsii jedhee keessattuu iyyuu namicha jaamaa doomaa farda fakkaatu san jala yaatanii takadiiriin arrabsitaniif maaliin Cici albaati ati amma waa'ee kadir maaliif beetaa kadir jaamaa jechuudha jetta albaati hudduu ajaa tun maal fakkaati tun wadalli deebii bakka biraatitti albaati akka nama waa beeku kadir akkana jechuudha jetti jaamtu nama jaamaa wadala akka keetii tan agarreani Kotu seni. Teja inni isaa amantaa daate sharmuutu majju sharmuuticha kana maqaa sheekaa maa fudhatee gaariidha sheekummaan qabu wal sharmuute. Kunoo maan beeku namni barnoo bari nama kayaa baara bira dhaabatee bari koomenti dubbisu bari inni nama kayaa baara bira dhaabatee koomenti dubbisu bari kamaa jechuun bari hooladha hoolan gaafa kanan malee samii nagattu yan kamaa jechuun hoolaadha bari. Maqaa sheekaa fudhatee sheekummaan qabu garuu inni sharmuuta. Kamal sheekallee miti kamal itti gaafatama sheexaanati kamal jechuun itti gaafatama sheexaanati. Maal inni koy takka moo hin jirti ijoolleen laguun dideeni karra dhaabattee iyyitu takkiin isa jala teentee jalaa koomeentiin goota keenne isaan jettu takkiin maal inni koy ijoolleen maan akkanaatu inni eessaa baate rabbii jedhini. Inni arabeefa warroota laguun dhaabbate warroota kiinni juuja keessatti dhaabbate sanii irraa maaliif maqaa gandaa kanaa nyaattii siin jedhaa barane amma mucattiin suni nama suuraa leenjisoo diigaafaa waaqoo guutufaa nama gaggaragarchee arrabsaa oolu irra laaluudhaan tun maraattuudha jechuudha. Biroo duutee jirti lukkuun hin jirtu akkasitti beekan. Garuu moo namicha sheeka ofiin jettee jirta hatuuyyuu kun maqaa sheekallee kennuuniif iyyuu haraami garuu moo haa ta'u maalinni rakkoon isaa maali? Abdi. Sagaleen kiyyan jiru. Abdiin injiramee dubbadhu. Wanti raaswaa jirtan bareeda garuu namni lafumaa ka'eeti mee karaa eeggadhu kaa giiftitii karaa eeggadhu naasutta. Ina wanti ani jechuu barbaade namni yoo akkuma namni baay'ee keessa diqaala hin dhufti beektaa? Kanaafiyyuu nama shamshamtuu diqaalaa jedhaniiti maqaa nama hundaa walitti qabanii arrabsuun gootota baay'ee keessa gadi garagalchanii arrabsuun baay'ee tokko ulfaata dhiifama manaa guddaati. Laakiin garuuyyuu tuni wakka arsiillee hin buutu bada jazbaa namni amma maqaa sheekatiin hin yaamina gonkumaayyuu hin taqabbalu. Maqaa sheekaa dhaateetiin asirra deemee waa'ee namaa haasa'u wallaahi gonkumaayyuu hin jedhamu. Tokko Kadir martuu waa'ee Kadir martuullee hin beeku. Kana maraattuu maalii godhee kaanii godhee jedha mana wayiititti seenee na baasanii innummaan jechuudha. Deebi'ee mana birootti seenuu dide namtichummaan kun amma. Kana waan ta'eef namni keenya wanti beekuu qabu maqaa nama tokkooti jedhee gootota afaan gadi garagalchanii irratti haasa'uun hin ta'u. Maaliif nama fakkeenyaaf ka'eetiin iyyuu arsii keessaa nama arrabse maqaa kiyyaaf jedhaniitiin nama mulu goota mulu walitti qabanii arrabsuun hin ta'amu. Namicha arrabsuudha bakka nama sambicha haga danda'anii arrabsu mucokkoorii waan fedhan irra kaa'anii haa arrabsanii disna jedhaan. Yoo deebi'anii namnummaan tokko arsima keessa ol ka'ee dubbatee fi maqaan gootota gadi garagalchaniitiin hin arrabsanii baay'ee tokko namatti ulfaata wallaahi dhugaa dubbachuu jechuudha. Garuuyyuu ani wanti irraa jechuu barbaade waa guddallee odaasoo hin barbaanne maqaa nama tokkootiif jedhanii akka namoota gadi garagalchanii gootota gaggaragalchanii irratti naasa'u. Namicha isa yoo argani tarkaanfii irratti fudhachuu. Yoo barbaadan waan fedhan irra kaa'aniiti arrabsu bakka.
Kanaafuu yoon jechuu barbaade waan guddaan ta'initti maqaa nama tokkootiif jedhanii amma ijoolleen argee gadi garagalchitee Jawaariin abbaa isaatu iyyuu itti daabbaayyuu hin qabu raasofnaa maalii goona laa jedhamuu hin qabu. Abbaan akkuma namirraayyuu du'e irraa du'eessa jedhamuu hin qabu kanarra. Kana waan ta'eef namni ol ka'eeti maqaa nama tokkootiif haadhallee manatti galchee arrabsuun abballee arrabsuun hin ta'u. So fakkeenyaaf anuu ol ka'eetiin kan waa balleessu taate haadha abbaan kee mana arrabsuu hin qabu. Ana arrabsuu qaban malee. Kana waan ta'eef namichuma waa balleesse sanirraa arrabsa irraa dhukkee kaasa waan feetan jedhaani. Laakiin garuu gandas akka hin seenne haadha abbaa birallee akka hin seenne naaf biyyatti. Kanuma isin jechuu barbaada. Laali waanuma hundaa warri godhu fakkeenyaaf Jawaar jechuun kama dhugaa sitti Jawaar jechuun ilma Oromoo tokko lammata Arsii haa ta'u malee daangaa Arsii fi Harargee keessatti dhalatee loqorni isaatuyyuu kan Harargeeti. Akkaataan jiruuf jireenya isaatuyyuu Harargeedha kama dhugaa siin jedhaan. Garuu Kadir jechuun isaan arrabsanis arrabsuu baastanis ka isaaniiti. Kadir illee ani akkamiin laalabee ta'ani fakkeenyaaf sagaltamoota dhumarratti fa'a sirboota inni baasetu jira. Sirboonni isaa hedduu nama hawwatanii qalbii namaa fudhanii Oromummaa keetuyyuu akka an Oromoodha ofiin jettee ofiin boontu hunda si godhan. Sa'a sanitti namni afaan Oromootiin sirbu hedduun hin jiru. Aliyyi Saabii fa'aa isaanillee xiqqoo sirbanii Adinaal fa'aallee hin jiranii. Garuu yeroo sanitti Oromoon guutuun dhuguma isinitti hima. Sirba Teedii Afroo kanneen fa'aa Gosaayee fa'aa Madiingoo Mucaa Mado'ee fa'aa maal kanneen fa'aa namni dhageeffata namni hunduyyuu. Yeroo sanitti sirboota akkasitti mimmiidhagaa sirboota afaan Oromoo jeedaloof walaloon isaanii akkasitti bareedu. Oromummaaf nama gumaachedha. Lammata nama Oromummaaf jedhee Kadir jechuun wanta inni hin ta'in hin qabu jechuudha. Waan baay'ee ta'eera waan baay'ee. Garuu mucaan kun aguma inni hojjete kanaayyuu wanti isaaf godhameeyyuu wanti isaaf kennameeyyuu hin qabu. Wama takkaayyuu hin godhame Oromummaaf. Beete ani yaadadha bara 2002 magaalaa keenya keessatti cidhatu tureeyyuu. Cidha sanitti affeeramee dhufe Adaamarraa inni. Namni hunduyyuu hagama akka isa jaalatu nu gaafa san ijoollee turre garuu hin laalta jechuudha. Achiin booda Adaamatti illee 2001 2002 akka naannoo gara 2005tti aga inni Sudaan irraa qabamee gara biyyaa deebi'ee argeeni ture. Agamtu akka aga inni Oromoof quuqamu agamtu akka aga inni Oromummaaf cinqamu argeen beete. Kun jechuun gaafa kanatti namni hunduu Oromummaa kanaayyuu namni haga tokko malee Oromummaaf quuqamuyyuu hin jiru. Hadda dhuftee ijoolleen gadhee hundi TikTokiin qofti maqaa bakka waan irraa haasoftu kenneef waanuma kenneef jecha dhuftee maqaa namicha haga nagahuu kana xiqqeessi jechuudha. Maqaa sheeqatiin maqaa maalitiin ani akkana ani maali waan hin taane haasoftu jechuudha. Ijoolleen akkana amma maqaa sheeqatiin faa maqaa ofii baafattee ijoollee gadhee Shee Abdallah Kamaal Abdallah maali mucaa osoo salaatu koomentii dubbisu mucaa gaafa takka ilkaan isaa rigatee hin beene mucaa du'aa jazbaa fi mucatti Arabee jedhamtu tana intala laguun isii irraa dhaabatee kunoo ilma argattuu maali argatu hospitaala deemtee ganaa du'uuf deemta jedhanii ka isiin guyyaa marateettee nama arrabsaa oolti jechuudha. Keessattuyyuu Oromoon akkamitti Oromoo ol xiqqeessa. Akkamitti jechuun Oromoon akkamitti Oromoo ol xiqqeessa. Lammatamoo akkuma gandaatitti yoo ilaaltu ganduma maqaa Arsii dhayatu kanaayyuu namni hunduu keenya kaaniin walitti bu'a. Yooma tokko yeroo tokko laaltuyyuu maalinni wanti akkanaa kun ergamatu namatu keessaa qaba maalinni jechuun si dhibaayyuu yeroo tokko maaltu maal ta'aa jira mee maaltu deemaa jira miidiyaa kanarraayyuu mee maaltu deemaa. Namni hunduu maqaa Arsii kana dhayatee maal jedhee deemee kaanitti bu'a beete deebisanii immoo achi deemanii eegatu qanii booda jechuudha. Wanti isaan fidan tokkollee hin jiru. Arsima arrabsiisuu arsima maal jechisiisuu maqaa nama Arsii dhayatu kana hunda arrabsiisuu malee faayidaan isaan fidan tokkichi hin jiru. Amma hoolaan akkanaa kunneen fa'a.
namni sammuu qabu, namni yaada qabu, namni waa jechuu danda'u, namni namaaf waa gumaachuu danda'u tokko dhufee osoo Oromoof bu'aa buusee Arsiilleef bu'aa buusee osoo Arsiillee arrabsiisee rakkoo hin qabu. Namni akkanaa immoo gandalleef hojjetu Oromummaaf hojjeta. Gandallee arrabsiisu jechuudha. Namni akkanaa garuu hoolaan beetee bu'aa ofiitiif jedhee Arsii arrabsiisaa oola jechuudha. Bu'aa ofiitiif qofa jedhee. Wai Faayidaa biraan nama qabu. arsii bakka bu'u jedhe arsii dhiisiti arsii bakka bu'uudhiis mataa ofiitu bakka bu'u takka jedhe. Lammaffaa deebi'eeti namni keenyallee wanti beekuu qabu. Fakkeenyaaf Jawaar dhaqiitii kana naan jedhii wayi jedhee mi'a gaara biyyoo dubbanne wayi Jawaar ergate wayi Oromoon ergatte ofii mataa ofiitiin deemuu danda'a namni kun yookiin immoo ergaa diinaa qabaachuu danda'a hin beekamne isaa. Kana waan ta'eef isarraa isa qorachuudha isa gadi galchanii arrabsu malee ganda arsiin takkana arsiin akkasii yoo jedhan kana akkam fakkaatu kun amma diigaa fakkaata. Mee irratti fataa jedha irratti baradhame maaliin naga ammaa ta'e fukoraan turre yoo jedha akka maaliin isi. Ana ma kana ajaa'ibu intaloon Arabee jedhanii sun jazbaa. Ani immoo dhiira isii jala taa'eetiin ka'uudhee isii waliin haasa'u. Wallaahi mana isii seenee yoo ilaalu. Isii jala jira dhiirris dhalaanis kana kun yeroo hunda nama argatu. Nafuu suura manamaa gadi garabattee. Namtichi sun jaansii Arabee jedhanii sun jazbaa. Ani immoo Hawaani bakkuma arsiin jiruu yookaan bakka hin beekne hundatu maqaa arsii laateetiin yoo ol ka'ee goota arsii arrabsiisu baay'ee tokko namatti dhagahama garuu. Inni sim gareetiin biyyoon taa'ee hooloti eeggatiin mallaqa nyaatu akka garagaree nama. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaatanii akkam? jirra akkam jirra. Nama jibbisiisu hoola. Qotiyo. Waan gaariidha. Waan tokko dubbachuu barbaade dhiifama qalaa naa kan ta'a. Dubbadhu. Taap godhaa ijoollee taap godhaa taap koppiliingi sheer godhaa mee. Dhagama sagaleen kee dhagama? Inni dhagama dubbadhu. Maal seetanii namni kun dhugaa dubbachuudhaaf anamma akka namaa ta'e ilaalu nama kana jechuudha. Maaliif dhugaa dubbachuuf nama Oromummaa keenya nu barsiise kan jirmartu tuqu jechuun dursitanii gabbaatanii immoo nuti ijoolleen sikkoo mandoo dubbachuun gaariidha. Jalqaba irratti jechuudha. Kana gandummaa yookiin immoo naannummaaf jechuu osoo hin taane nama kana kan gadi garagalchuu qabu isin ture jalqaba irratti jechuudha. Nuti ta'uu qabaa jecha. Maaliif dhugaa dubbachuudha namni kun eenyumayyuu kaleessa kan jirma. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yusuf. Akkam nagaa? Fayyaa keeti akkam nagaa qabda? Akkam jaraa naa kannatanii? Jaataniin itti aanee dubbadhu mee. Waan guddoolleen dubbadhu beeyta wanni beekuu qabdan. Wanni tagaggizee dhufte osuma akkana didichuu karaa horuu hin ta'in hadiin martuu yoo sirballee sirba Oromoof gaafa sirbee ture sirba namaaf irratti niine. Gaddeebii gara islaaminaallee sheekamaalii achi waa beeka malee isaa gadi hin beeku. Kara diiniitinillee kara sirbaatinillee waa hundaanuu isa caalaa tokkicha Oromoon qabdu osoo Harar hin ta'in osoo Gaman hin ta'in nama Oromoo tana guutuuf lubbuusaa kannee waa hunda itti dhabee hanga ammaa Oromoo itti jiraachuu jiru. Kiyyaan Kamaal jettan kun kiyyaan oggota akka harmallaa wajjin geemii oggota akka sirba birratti hidhee oggoggisee akka salaata bakka keessa taa'ee TikTok seenee waa hunda laala akka ijoolleetti kun waan guddiftanii laaltanii qabu kun maraataa kanaa jallee Harargee fi Arsii maal jettanii wal dhabdanii qabdanii
kun akka nama maraata rakkoo laala kanaa dubbatu immoo inni nu maraata. Yes, anillee waa dhugaa dubbachuuf waanuma kanaaf dhufe bakka baay'eetti argee jennaan hin beekne ijoolleen kamaal goota kenna jettee irra goltee ijoolleen teenna dhaltuun laguun irraa dhadhaabatee takka illee hin jirti beektaa. Mee gootummaa mee bara lakki gootummaa waan takka maal dalagamee gootummaa maal qaba? Kana sin jedha Kadir Martuu jechuun keessattuu ijoollee dhaloota qubee jedhan tana qartuudha. Kama dhugaa sin jedha. Kan dhugaati. Namni Kadir Martuutiin hin maraatin keessattuu iyyuu waggaa 30 kana keessatti namni jiru. Hin jiru jechuudha. Namni Kadir maraatu sirba isaatiin namni Oromummaa ofii hin barin. Kadir Martuun haadha dhugaa jechuuf namoonni tokko Kadir namicha kana Hai ነበር አረ ያኛው ቲክቶክ ሽኮ ያየሁት ነበር አይታይም ለምንድን ነው ለእንትና akkam jirtan fayyaa keessanii nagaa keetii fayyaa jirta nama kana kadrii murtii qabatanii yeroo dubbatan shukri sagalee kee sirreessi shukri sirreef angaroo hasaatuma jira. Okay Hamza hayyee Hamza sagalee kee dubbadhu. maal jedhame namicha doofaa sana adramarutti rool bataman dubbatan baay'ee ulfaata beektaa nama guyyaa tokko nama bukkeessaa jiru rakkataa nama tokko nama gargaaree beekne nama maqaa Oromoo bellees maqaa Sheekaa bellees namichi kun nu fokkisiisi malee kun nama kadrii wajjin wal kadriitti afaan tokko leeksii tokko dubbachuu danda'u. Wallaahi angaruu Oromoon dhabi ba'an yeroo kana dhageessin jedhu baay'ee nama qaaneessa yoo mataan nu kusates yoo rakkates Oromoodhumaaf jecha rakkate wayyaan sababa Oromooti aksiinii sana saqaayyaattee hundatti miidhaanii jiru. Garuu namichi kun har'aa miidiyaa argatee bilbila tokko qabatee ol kana ijoolleen makkaan jirtu yoo godhiniif namicha kana maan ta'u bara namicha kana gara biyyaa galuu qabaa biyyaa galeetiin biyyaa hoolaa eegu kun qabaan Anna sudah jalan, maka dengan dia pura gak begini tahu tu, nama orang sudah tabe ni wajib tahu tu, semua orang sudah tabe nama itu suka murle, sama amar pilih kau pilih. Kun dofa da kun harre, mucaa osoo harree saluu biyyaa bee osoo ammallee biyyaan baatee harree salannaa tu labdaan kana gagamaa doofaa jechuudha. Gastii geeni ergu dhabee barfundamaa. Areenuu fakkiyuun ba'aaf itti bee malee namicha kanatti waan irraa malu miti waan fashkoodha irraa suqanuma. Ara beeratu barshaawri seensa dhaabatee qullaa huccuu baafateetiin seenan barsanu maantiin yoo na paastaa giraalloo miila isaa argitanii gogorrii fakkaatan naatu tubbada kabiila gogorrii ala tullaa kaleeka kana abaarsi rabbi irraa jiraatu maal sheekka maali kun maqaa sheekaatti na ina rabbi alaati abaarsi rabbi irraa jiraatu kan maaru jaannata wal narkirat nugube jaarsaa kana irraa jiraatu kan maaru Dova hola gaafa tokko ilkaan ofii dhiqaseen beene mucaa gawwaa keessaa osoo biyyatti harree saloo ammallee biyyaan baatitti mucaa re'ee salaa jiraatu kana gawwaa keessaa namni akka isaa doyna agarreen. Doyni akkanallee dhuftee jechuudha amma nama akka Kadir kana dubbattee sanuuyyuu maqaa gandaa qabattee maal jetti cittoo. Dooma sillee maqaa gandaatiin ani moo kana aarsu maqaa isaatiin jechuudha ijoollee takka jiran nadhiin jechuudha goota kenna ka jettu naatachuun labdaallachu cittoota kana mucaa areeda isaa onnoo jedhee hin dandeenye. Aboo sunni nadhiin peereetii irratti. Kadirin akkas godha. Kadirin maaliif haa beeka? Bardaa hin Jaarsa koondoomii gaala sala. Koondoomii gaala sala kun namaani. Awwa aduu du'e isaa dhageenyu kan.
Wallahi dhugama. Inni akka isaa sanitti maan seeniin bosona. Nama bosona seenetu seenaa namaa hima silaa deebi'e maan seeniin deemee. Kungaltuun bosonaa miti siin jala kungaltuun bosona tiiktookii keessa deemee hamoon oduu sareen.